idal adaha arafatin singees ninjachu barbaanna egaa namoonni mana keessan teessanii maatii wajjin ayyaana kana kabajaa sagantaa keenya daawwachaa jirtan ayyaanni kun kan nagaa kan milkii isiniif haa ta'u turtiin keessan faana ta'us ninjacha egaa ayyaana kana namoonni musliimaa keessumaayyuu amantaa musliimaa hordofan hedduun isaanii manneen hidhaa garaagaraa keessa akka jiran hin yaadatama keessumaayyuu namoonni mormitoota paartii keessatti dhageettii uummataa olaanaa kan qaban kan akka Jawaar Mohammed Hamza fadabalatee namoonni garaagaraa ayyaana kana egaa manidhaa keessatti kabajaati jirani manni musliimaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu ayyaana kana kophaa kennan kabajnu jechuudhaan salaata booddee gara manidhaa Qaallitti itti deemanii egaa ayyaana kana gaafa isaan wajjin kabajan suuraan tokko gallakkifameeti jira achirraa odeessinu. yaa ayyaani idaaladaha kunini marsaa 1440 lammeessoo waggaa ganaatiif kabajame uummatii islaamaa guutuu addunyaa jiru rakkatoo fi dadhaboo fi birdhaabachuun guyyaa kan waliin bashannanee waan qabu qoodatee waliin dabarsa haaluma kanaan amantaalee Itoophiyaa keessa jiran yookaan addunyaa jiran keessatti amantaan hundi waan gaarii waan nan barsiiftuu fi guyyaa ayyaana kanuuf callaan kabajanii namoota rakkatan haidhaman dhukkubsatan birdeemanii gaafatu hummani hidhaa Qaallittiiti moona guddoo namooti siyaasaa siyaasa qofa donte warri sammuu gurguddoo qab lafettuu guram kuneen baay'ee sammuun Itoophiyaa jijjiiruu dandeettu hedduun isaanii Jawaarfa qofaa miti kadeedhamaniyyuu lakkoofsaan hedduu tanas keessatti guramanii jiranii sammuun ammoo amma mandara keessa dhuddee waa ciftituun warrumirraafetti alaabaroot malee warri dhugaas kee jira ummati islaamaa guyyaa kana bakka kanatti argamuun warra kan jajjabeessu waan bareedu footoo namummaa nama agarsiiftu ta'uu siitiif filanne. Hawaasa musliimaa qofa miti baay'ee namooti tokko zuumaa gaaf ta'u argaa jira namooti amantaa kiristaanaa keessaa pirootestaantii keessaa Oromoon Finfinnee qofallee miti kutaa garaagaraa irraa warra asirratti dhufanii hirmaataa jiran warra kana daawwataa jiranii hin beeknaa kuni haaraa miti irra deddeebiin yeroo ayyaanni jiru akkanumallee hawaasi kun yeroo baay'eetti manguddooti ulamaa'ooti hayyoonni amantaa akkasumas abbootiin gadaa tokko hunda isaanillee ta'uu baatu warra kana dhaqanii yoo jajjabeessan laalaa turre kun waan jajjabaachuu qabudha. Ayyaanni Itoophiyaa keessa qofa osoo hin taane akkuma addunyaatti waggaa tokko as celebration adda kun baay'ee laafee jira sababa COVID-19 yookiin corona virasiitiin hawaasi walitti dhufuun xiqqoo hir'atee jira of eeggannoorraa jechaadha. Kabiraamoo sababa kufaatii dinagdeetiin namni baay'ee shuruuf kan ayyaana baay'ee hin jiru. Haa ta'uti immoo yeroo akka kanaa namni gaafa ayyaana akka duudhaan amantaa barsiisutti illee warra dhukkubsatan gaafachuu namoota yatiima ta'an gargaaruu daa'imman haawwanii fi abbaa hin qabne gargaaruu namoota manadhaa jiran deemanii dubbisuun aadaa amantaa keessaa fi aadaa duudhaa amantaa keessatti irra deddeebiin barsiifamu waan ta'eef hawaasni keenya barsiifata kana itti fufuu qaba. warra kanaaf deemanii mooraalee ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa ayyaanni Arafaa kunini ayyaanota musliimaa keessatti kabajaman keessaa isa guddaa isa lammaffaadha. Egaa hawaasni musliimaa guyyoota gara 10tiif sooma guddaa irra ture. Egaa yeroo ammaa kana sooma siikanii ayyaana kana kabajaati jiranii irra caalatti immoo gara Middle East kanitti guyyaa tokko qofa osoo hin taane guyyaa 3 torban guutuullee akka kabajanidha kan dubbatamu. Egaa ayyaana Arafaa kana maaltu isa adda godha? Uummanni musliimaa keessumayyuu namni dandeettii yookaan humna isaa qabu gara Makkaatti imaluudhaan sirna hajjii kan irratti gaggeessanidha. Egaa bara kana sababa koronaatiif jecha namoonni 60,000 qofa sagantaa san irratti akka hirmaatamanis dubbataati jirani. Egaa waa'ee dhimma ayyaana kanas waa takka jechuun hin barbaachisa. Mee guyyoo waan beektu qabda? Yaa waan ayyaana islaama kana guddoo jaaladha. Dhugaa sitti ayyaan cufin jaaladha. Ana ayyaan kiristaanaallee kan islaamaallee ayyaan waaqeffataallee cufa nattola guyyaan ayyaana. Ayyaan muslima kan wanni akka malee irra jaalladhu gaaf xixiqqootu dhufa elementary gaaf jirru.
buskutii nama kennani. Buskutii nama kennani nageelle Boorana keessa safariyaan hin deeme buskutii hin guurratin hin jiru. Keessumatti warri Islaama kunini warri Ortodoksota amantaa Islaama naannoo 03 jedhani yeroo suni labsuun suumalee baay'inaan jiraata olla haroo jedhani ollaan kenna moggaate kan jiraatu xiqqa taane garee wayii walitti qabee garee nam 10 fangeenna ijoollee 10 ta'an dur deema waan gurran kana na qoodaa fi komitee ture osoo filatamin akkuma sirkaali Itoophiyaa doon filatamin bulchaaf tolchee qooda ture kanaafuu amantaan Islaamaa kun guyyum gammachuuti yeroo lam jaaladha amantaa Islaamaa kan keessa yeroo sooma sa'aatii sooma jira Ramadaana baay'ee natti tolu dubbachuuf ergalee shorba dhuganii magal keessa miilaan deemanii waariyanii galuu warra kiristaanaatu sooma moolii miti anu sooma gamisunum sooma kanaafuu ummati muslimaa ka guutuu addunyaa jirtan bakka ittiin isaan ga'enna waan cuuf caalaa namoota rakkatan ka dhukkubsatan kamanidhaa jiran birdeemanii jajjabeessuun waan qaban ga'uun waan rabbiin jaalatu amantaa waan gaarii nan barsiiftu waan qulqulluu nan barsiifti namatti namummaa isaan qatee walitti bineensa'ee wal miidhuuf karoorfatee murteessu malee namu amantaan qaba amantaa isaa keessatti ammoo gorsi guddaan namuuf waan dansa yaadu sagalee nyaata kennuuf miti yookaan bira dhaqanii waan jechuun waan dansa manum kan keetu seete waan dansa nama yaaduun waan guddoo waan taateef amantaa muslimaa ammoo kanaan beekama iyyees gargaaruu sadaqaa jedhanii sadaqaa illee namu waan qabne illee kennu zakkaa hin baasan horii argatte keessa baafta. Zakkaan faan cuftin jirti ammutu waan akka malee bareedduuti footoon tun footoo har'a keessa ida'adahaa 1442 magaala Finfinnee keessa kabajamu keessa manidhaa Qaallitti sadarkaa kanaan baanii uummati dhaabbachuun guddoo nu gammachiifte uummata keenya bal'aan ulfaadhaa jennaan waan namummaa gootan. Egaa OMN gaafa biyya turreetti guyyaa ayyaana Abiraam yaadatta yeroo baay'ee sagantaa istuudiyoo keessatti qopheessine turre sagantaa ayyaana guyyaa ayyaana faffakkeessine dabarsine turre egaa yeroo ammaa immoo haaluma biyyattiin keessuma jirtu haaluma hawaasni bal'aan keessa jiru waan ta'eef guyyaa ayyaana faffakkeessine darbuu baannullee akkasuma garuu bagattiin isin geessiniin jechuu barbaanna egaa haga dhumaatti nu wajjin ta'a jidduutti immoo akkanuma waa'ee ayyaanaas jidduutti naasofna dhimma keenya ittaanutti immoo yoo dabarru jechuudha egaa barreessaan beekamaan gameessi Oromoo obbo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii himameeti jira egaa namni kunin ogbarruu Oromoo keessatti nama shoora olaanaa taphatedha kitaabota guguddoo yookaan immoo beekamoo hedduu barreessaniiti jirani egaa namni kunin yeroo dheeraadhaaf baay'ee dhukkubsatanii siree irratti cisanii akka turan hundi kennayyuu ni beekna guyyaa kaleessaa immoo du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaanii dhageenyee jirra waa xiqqoo isaanirraa odeessunumee obbo Gaaddisaa Birruu eenyu Abiraam? Gaaddisaa Birruu gara Arsii Boqqojjiitti dhalatanii barnoota isaanii ka foreign language and literature ka jedhamu Yuunivarsiitii Finfinneerraa akka qaraan dhageenye jirra. Barsiisaallee turanii pireezidantii waldaa barreessitoota Oromoo ta'anii waggaa baay'ee tajaajilanii jiranii. Namni kun kan baay'ee ittiin beekamu Kuusaa Gadoo Asoosama jedhamu nama barreessee asoosamni Kuusaa Gadoo immoo asoosama jalqaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiin barreeffameedha akka argaa jirtan asoosama Kuusaa Gadoo ta'anii immoo kitaabota garaagaraa kan akka dhaamsa abbaa kee fedhii gamtokkee namummaa burreen bifa tokko miti ka jedhan qabiyyeen isaanii jaalala tokkummaa akkasumallee cunqursaa Oromoon barootaaf keessa ture kan ibsu asoosamoota akkasii barreessanii jiranii nama gameessaa fi Oromoon baay'ee akka hangafa aartii hogbarruu Oromootti lakkaa'u keessaa nama tokkodha. Dhukkubsatanii turanii waggaa 2 ol dhukkubsatee ciisee ture namni kun boqochuu isaanii dhageenye hedduu gaddine jechuudha. Egaa dhukkuba narviitiin dhukkubsatanii akka turan yeroo baay'ee irraa haasa'ama. Egaa namni kun magaalaa Finfinnee keessa miti kan jiraatanis naannoo Ashawaa Meedaa Buraayyuu kan natti fakkaata lafti isaa naannoo Masandee kan jiraatan egaa magaalaa Finfinnee dhuma keessa iyyuu akkas jiraattee hojii akkasii keessatti sirnoota darban keessatti waan hin baratamne garuu uummata Oromoodhaaf hojii guddaa nama kaanii darbanidha egaa obbo Gaaddisaa Birruu Abiraam Wayyoo. Gaaddisaa Birruu kun barreessaa Oromoo gameessa Abiraam waan isa baay'ee dubbatee jira. Miidiyaalee bal'inaa waan nam kanaa irraa odeessuu jiranii barreessitoota Oromoo keessa nama hangafaati baay'ee qoodii
generation ke kun nami cufti saati am min bir khum beta warra don bekin be kame guddata no generation ke nanalle dabalate warra don bekin be kame guddata warra mo bekin be kamin eduja khayro misan dusani lageen nakana tribute gon son kesa barresa gaddisa birru nam tokko nami khunini sena dalot sagawafste riyotti altu abraham ra dubbatani akwali galati khitabota jalqab irra tafani oromotin barreeffaman keessa khitab shan gumaachachuni izallot khitaba kama rafili google irra walti qaqqabani yokhani qulqullin leegin barreessana don taani khitaba seena keessatti sadarkaa of eegate seenaaf seenaa dabru jirnan barreesse yeroo waa'ee barreeffam kitaaba afaan oromoo kan qabadhu namoota lamatti mata keenna dhufa jechuun dhalootamni jir barreessuun danda'u jechuu yaadon ta'ini dhaloota duriitii wal bir qabde laaluun inni dhufa taanan barreessoota afaan oromoo kana kitaaba afaan oromoo baay'een dubbisu dhuga dubbachuu fi duri gaafa goom gaafa injaarin qaama afaan faranjii kan dubbisa garuu afaan oromoo keessa kitaabi lama baay'ee qabadha dhuga dubbachuuf hawwi kitaaba barreessa Isaayyaas Hordofaa barreesse kalamaffaa ammoo Gurraacha Bayaa nama daandii dhaaba wayyeessa gaazexeessa biyoo barreesse kitaabota awwifa agamar dedeebe dubbisa nami waan jaalalaati imbo nami waan kitaab sun dubbisu jaalalalle mbenne leen imbo barreessoo jajjabdu akkasi qabdi oromooni garuu amma bareelleen jajjabaate nam yoo minni du'ee faarsan gaafi ni lubbuun jiru oromoon guddoo wal qubi hin qabnu nami kun ammoo gahee guddaa qaba barreessa jechuun waan seenaa dabru tokko dhaloota dhufuuf kaanii dabru gumaatu guddaa oromoo gumaachee gameessa oromooti nami waan dansa uummata hojjate waan uummata gammachiisa hojjate rabbi birallee waan gammachuun argata abgaaddisa birruu biyyeen sinsallattu jennaani maatii dhalariyyaan jajjabaadha jennaani. Egaa duratti akkuma jette kitaabonni afaan oromootiin barraa'an hedduun isaanii haa jiraatan malee hawaasni akkasii barmaatilee akkasii hin jiru hedduu kitaabota afaan oromoo kanneen bitatee namnis dubbisuuni. Egaa barreessitoonnis gaafa dubbatan barreessaniiti iyyuu maxxansuudhaaf yeroo baay'ee ispoonsarii argachuun baay'ee rakkisaadha. Hawaasnis immoo aadaa akkas kitaaba bitee dubbisuullee hin qabu. Namoonni dubbisanillee akkuma guyyoo kun jedhellee kuma wal afaan ingiliffaa dubbisanii yoo kan afaan amaariffaa dubbisan malee hedduun isaanii kan afaan oromoo kana namni dargaggeessi keessumaayyuu aadaa dubbisuu qabullee bitatee gaafa dubbisu sin argitu kun immoo barreessitoonni kunniin dandeettii isaanii baasanii ogummaa isaaniitti fayyadamanii seenaa waan hundumallee ta'uu gama barreessanii uummata biraan ga'uudhaaf akka dubatti isaan qabullee gaafa dubbatan dhageenya egaa akkuma guyyoon jedhee namni keessumaayyuu aartii keessa jiru kunniin gaafuma du'a irraa odeessina malee waan isaan hojjetan hin beeknu du'a caaluutiin booda amma muuziik kilippii oromoo afaan oromoo gaafa laaltu jijjiirama guddatu jira artistoonni kaka'umsa guddaa keessa jiranii wantoonni isaan hojjetan uummata oromoo qofa biratti osoo hin taane hawaasni biraallee muuziqaa afaan oromoo kanneen akka caqasu godhaniitu jiranii egaa namoonni ispoonsar gochuudhaan biyya keessatti jirtan keessumayyuu abbootiin qabeenyaa namoota kitaaba barreessuu irrattis haa ta'u wantoota garaagaraa barreessuu irratti jiranii osoo gama ispoonsariitiin gargaartanii yaada jedhus kaasuu barbaanna. Bara gaaddisaa birruufaan kuusaa gadoo maxxansan kitaabni afaan oromoo hin beekamu ture hin beekamu namni dubbisuullee hin turre aadaan reefu qubeen illee afaan oromoo reefu madaqaa waggoota gabaabduu keessatti kitaabni kun kan maxxanfame akka amma BBC irraa dubbisaa jirutti gabaasa tokko kuusaan gadoo kun odoo maxxanfamiin dura marsaa 29 dilbata raadiyoo Itoophiyaa irratti jechuudha Saamu'eel Dhaabaa gaazexeessaa ammallee inni lubbuun hin jiruun illee ganama waa lama dhabuu mata dura jedhu seeneffamaa akka ture odeeffanne jedha. Gaaddisaa birruu kitaabota yookiin asoosamoota afaan oromoo maxxansuu maleellee waaltinaa afaan oromoo keessatti koree waaltinaa afaanii afaan oromoo standardization achi keessatti illee nama bu'uureessuudha hanga miseensa koree ta'utti tajaajilaa turedha. Ibraahim Haajii faafaanatu koree sana keessa ture namni kun mana barnootaa dhuunfaallee hundeessee naannoo Buraayyuu kana hin qaba. Yuunivarsiitii Finfinnee waggootaaf akkaadaamii afaanota saboota kan jedhamu keessatti illee akka tajaajilaa ture. Seenaan isaa hinimaa nama guddaa tokko dhabne ani itti dhiyeenyaan ni beeka namni kun nama akka malee naamusa qabu
nama baay'ee nama kabaju nama guddaa tokko Oromoon kan dhabe Siidhamu Maammed Siraajtu jedhu. Maammed Siraajitu dubbise natti fakkaate. I think OMN waggaa tokko dura odoo hin dhukkubsatee sireerra yoo jiru Maammed Siraaj dubbisee jira. Guddama waan ta'eef intarviyuu sana keessaa fudhachuu hin dandeenye malee Maammed waggaa tokko dura dubbisee ture. Yaa waan nam kana Abrahaame waan bira armaan dura illee BBC waliin gaafiif deebii tolchee ture. OMN qofa doon ta'e gaaf lubbuun jiru. Gaafiif deebii tolchuun irratti kitaaba isaa amma Abrahaam maqaa dhaquun Kuusaa Gadoo raadiyoon Itoophiyaa gubbaatti kutaa 29tiin dabra turedha. Kutaa 29tiin ganam dilbata walam dhabu Saamu'eel Dhaabalee lubbuun hin jira. Gaazexeessota turi. Ibrahim Haji jedhi. Gaazexeessota sun keessa gaaf tokko maal qabarseeta barsiisaa tokkotti ture barsiisaa namni sun akkasuma fakkaata. Bakka itti ijoollee taasise ijoolleen natti himti ETV gaaf ture turan suni disipiliinii warri ittiin hojjetullee baay'ee dhuga dubbachuuf jajjaba manima mootummaa kataa'uuti maani kataa'uuti malee hojii isaanii rakkatanii hojjetan baay'ee ofirra fuudhanii ofuma akkuma dhuunfaa godhanii waan hojjetaniif gaazexeessaan sun Saamu'eel Dhaabaa taatiin beeku biyyeen isaa sablatiin oduu dubbisuu jiru. Saamu'eel Dhaabaa mun nama sun lubbuun hin jira. I think Saamu'eel dhangaarra fi reeddoorra ture. Sagantaa bashannanaarra ture. Namni sun Biraanuu Olaanaa kennum kan ta'an beeku gaazexeessota TBC nama natti men qabadha oduu dubbisuu jira adoo taa oduu dubbisuu jiru barcumaan jala cabe. Barcumaan jala cabe uummata ilaaluu jira akkasuma hirkatee oduu fiixee baay'eedha. Namni sun Dr. Kennum kan Biraanuu Olaanaa kan barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'u nuun oolu gaazexeessoti jiru sun gaazexeessota akkasiiti. Kan maanta illee ta'uu qabatan Gireesii warra sitti tolu beektaa warra barrakkoo sun afaan Oromoo akka afaanii kabajaan dubbatan godhuuf gatii guddaa baasan jechuun nama kana gaafiif deebii BBC waliin gaaf lubbuun jiru godhu keessatti kitaaba kan barreesse kitaabi jaalatame hiriyyaan keessa Oromoo tokko na bira dhufe kitaaba barreesse sun naa kenniin jedhee na gaafateedha. Ayyeeti jedhee fuudhee kennee fennaani in gurguraa miti kitaaba in gurguratan gaazexaatti naa mariinaan jedheedha. Sababni jedheef kitaaba gubbarratti afaan Oromootiin waan barreeffameef in salfatee dhokaan in sodaateedha afaan Oromoo fa dubbisuun qabatanii deemuun sadarkaa sun irra dhumne jechuudha. Sadarkaa sun gubbaa warri nu dhaabeelleen warrumam nu waliin jiraatu kanaa jechuudha waliin shushukna kan garte yeroo tokko namni seenaan beekne maalidha bishaan gabatee irraati beektaa garbicha jechuun nam seenaan beekne warri seenaan dubbifne ha seenaa hin odeeffan garbicha sadarkumsu waan kalee dabrin beeka waan arri nyaatan malee Oromoon karaa dheeraa dhufe karaa dheeraan nu hafa karaa dheeraa Oromoon dhufsun keessa gaheen barreessitoota gaheen artistoota warra artii kan bitta hedduu isaanii yoo am jireenya isaanii gargalte qaabate taate sadarkaa durii am sadarkaa maata Hacaaluu Hundeessaa du'ee ijjeessanillee kabajni uummata Oromoo bira argate wal waan argine beektaa eebbisa addunyaaf ammoo magaala Finfinnee keessa harkisanii sadarkaa sun ijjeessanii jechuudha. Warri ijjeessa sun keessa gahee taphate ammallee qabsaa'utu fakkeessu jechuudha. Dhalooti yoo tokko jala dhaam kan jala biqiluu guddachaa dhufa namni kun nama hedduu dhaloota barreessuu danda'u isaan caala waan hedduu kontirbuut godhuu danda'u gumaachee rabbii wal jannataa godhin jenna. Egaa namni kun gaafa lubbuudhaan ture waggaa lamaaf dhukkubsatee ture jettee Abrahaami yeroo sanis egaa umurii isaa dheeressuudhaaf yookaan immoo dhukkubni sun dafee akka lubbuu isaa hin jenneef namoonni abbootiin qabeenya hedduun isaanii tattaaffiiwwan garaagaraa gochaa turanii garuu dhumarratti kama rabbiitu caala waan ta'eef egaa namni kun lubbuudhaan addunyaa kanarra boqoteeti jira. Egaa OMNs ta'ee kutaan odeessaalee jechuudha. Maatiidhaaf firoottan isaatiif akkasumas immoo guutuu uummata Oromootiif jajjabina hawaa gara ajandaa keenyatti aanutti haa dabarru. Egaa dhimma keenya itti aanuun immoo guyyaanis guyyaa ayyaanaatti jidduutti immoo uummata amantaa musliimaa maraan baga ayyaana Eid al-Adha Arafaa kan bara 1442 isin geessin jecha. Egaa namoonni mana keessan teettanii maatii wajjin firoottan keessa wajjin teessanii nu daawwachaa jirtan sagantaa odeessaaleedha. Egaa dhimmi immoo yeroo ammaa kana ayyaana illee haa ta'uuti garuu uummanni Oromoo waan taane keessa jirra waan taaneef odeeffannoo dhumas ni ga'uudhaaf guyyaa ayyaanaatiin isinitti dhufnee nuuf kolchaasni jecha amasra deebinee ayyaanni kun ayyaana nagaa kan milkii kan jaalalaa haa ta'u jenna. Aduachi callaan dabarree Abrahaam Birruu nulleen beektaa qaamumata waan taateef hiriyoota qabna dhalaaliyyaa qabna. Mi Abrahaam nama ayyaan kan ilaalchiftee nagatti qaamattu yookaan bakki ittiin gajettuu yoo qabaatti yookaan anas jedha. Oromoon
baay'een musliimni lafa hundumaa jira kutaa oromiyaa hundumaa jiranii akka carraa ta'e baay'ee anaan naannoo itti dhaladhe musliimni lakkoofsaan xiqqaadha baay'ee xiqqaadha abbootii warraa xiqqaa ganda naannoo sanaa musliimiyyuu baay'een beekamanii haa ta'uti ummati naannoo sana jiru ani amma erga guddadhee garaagarummaa amantaayyuu bara beekta ayyaanni kee walumatti tokkumadha hawaasi musliimaan amma kiristaana turre hawaasi musliimaa ayyaana qaammee bara haarawaa nuun wal actually barri haaraa tokkuma warra kiristaanaatu kabaja jedhama walumaan kabanya gannaa wajjin kabanya waayite gannaa loonni qalata warri kiristaanaa warri leen qalata masqala hin qalatu akkasuma warri musliimaa hin qalata ayyaanota garaagaraa ka amantaadhaan garaagarummaa irratti qabnu hundumarratti ayyaanni kun ka musliimaati ka kiristaanaati jedhee yaadee hin beeku waayite anamma erga jabaadhee yuunivarsiitii galee okay garaagarummaan amantaa jira ture waan kun akkatti hawaasa kutaa kutaadhaan akkasitti garaagar qoodee kanan bare dura akkasuma amantaa jechuudha amma finxaalessummaan kunillee amma dhufee hawaasi keenya garaagar bakka ofii tatta'e malee gaaf durii nu akka beeknutti even ayyaanota bakkee nama itti dhaladhetti sirbi salaalee na kutaan itti guddadhetti warri musliimaa kun dargaggeessi fi shamarran isaanii ol dhufin hinoo'u jedhan naannoo itti dhaladhe hawaasa dubbisuu dandeessa waayide so akkas ture ayyaana wajjin wal qabatee ani yuunivarsiitii ba'ee miidiyaa jooyin godhee yaadadha yeroon maatii wajjin gattaa'ee ayyaana kabaje yaadadha takkallee yaadadha always manuma miidiyaa keessatti turre ammas immoo asuma jira. Ani ammoo mana amma namar deemee kabaja ayyaana guddoo deemee wanyaadha warri ispeeshaalii yoo caarranaa kanita warri bagittiin isan gajer qaba خالي قرقلي أيوة أما ديبي جدا جوار محمد على كخين دراني جوار محمد وبوليس خيام زبورنا غاريس ولين هدام تتكالي تجرت بونا تبلفا كيرو غوما أوروميا فا مجا يجولي ندو لاكم سنكاب دو غاردي نساسو ندو نسيم إسلاما بيخا إسان شوف باقيتي نسان غاية جداني خمالي اللي غازي اسوت روميا ميديا نيتورك خاكوتو على دادا جرتاني أمريكا جرتان وري كايرو جرتان وري كندا جرتان خا أمنتاتانا أركا قبدان باقيتي نسان غاية جداني خمالي اللي آرتي اللي نكاسو مدا آرتي تانيا دي كانجورو وبوليتي تديكو واريو أبا جرما نجيل اللي بورانا وري جرتان باقيتي نسان غاية جدا خمالي اللي أمتي أورومو بلان أمتي إثيوبيا أمتي الدنيا خمانتاتان وردفتان naaf caaltu abraamillee dabalatan bagiitti nu gayenna kanuma miti egaa hunduma keessaniyyuu bagatiin isin geessanii jechuu barbaanna egaa ayyaana kana yoo ita wajjin kabajdan yeroo baay'ee amma dhukkubni koronaa kunis jira akkuma guyyoo kana nama manarraa naannoftanillee taana fayyaa keessanillee hin dagatinaa siin jenna egaa ayyaanni kun kan jaalalaa kan milkiisniif haa ta'u jecha egaa ajandaa keenya itti immoo weerara lafaa irratti haasofna jechuudha egaa dhiyeenya kana jechuudha irra caalatti yeroo dheeraadhaaf ture garuu bulchiinsi naannoo Amaaraa ammoo ifateetuma lafa Oromiyaa jechuudha weerara akka jiru dubbatamaa jira irra caalattuu keessumaayyuu gara Karrayyuu kana Shawaa Bahaa kana karra gara Finfinnee galchuu kana jechuudha garasiin weerarri guddaan akka godhamaa jiru dubbatamaa jira naannoo Karrayyuu akka lafa Borbor iddoo guddaa iddoo xiqqaa Harooressa Funyaanii fi Wangaayyoo iddoo jedhamanitti egaa hawaasa naannoo san irratti haleellaa banuudhaan keessumaayyuu liyyuu haayiliin jechuudha haleellaa banuudhaan lafa kana weeraruudhaaf tattaaffii guddaa gochaa akka jirus dhageenyee jirra amma immoo gara Shawaa Bahaatiin illee weerarri lafaa kun akka deemaa jirus dhagahaa jirra irra caalatti immoo kan nama dinqu warhumti Oromoo ofiin jedhee naannoo kana bulchuu jiru aanaa kana bulchaa jiru ganda kana bulchaa jirus harka keessaa akka qabus information kan moo odeeffannoon nu qaqqabeeti jira isarraa odeessinaa jechuudha. weerarri lafaa kan amma argaa jirtan kun Karrayyuudha. Bakki amma argaa jirtan immoo daandii Karrayyuu keessa qaxxaamuree Shawaa Bahaa yookiin Finfinneedhaa kaasee haga Direedawaa daandii Bahaa Oromiyaatii fi Finfinnee wal qunnamsiisuudha. Magaalli amma kan konkolaataan keessa darbaa jiru kun immoo magaalaa Qorkee jedhamti.
naannoo kanatti duraanii piroojeektiin daandii waan tureef amma awuraa godaanaa jedhaniini daandii ijaaruudhaaf bakka sanatti magaazanatti ture waan ta'eef magaalli tunillee qorkee irraa gara awuraa godaanaa taatetti warri bulchiinsa naannoo Amaaraa laftana dhufanii jidduudhaan lafa Karrayyuu keessa qaxxaamuranii magaalaa irratti hundeessanii irra qubatanii gibirallee walitti qabanii poolisii ramadanii bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa jalatti aanaa Minjaar Shankooraa jechuudhaan magaalaa haaraa hundeessanii saamichi yookiin weerarri lafa Oromoodhaa karaa Shawaa Bahaatiin qofa osoo hin taane karaa Shawaa Kaabaa Salaaliin jechuudha akka kaleessa irraa haasawaa turre aanaa Qimbibiiti yookiin magaalaa Shanoo akkanuma deemaa akka jiru kaleessa isin odeessinee turre. Egaa yeroo kanatti quba akka qabdan lola qabiyyee Amaaraatiif jedhamee kaaba Itoophiyaatti duulamaa jiruun dachii Amaaraa deebisuudhaaf humnooti poolisii naannolee Oromiyaa, Kibbaa, Sumaalee jettaa, Sidaama jettaa gara kaaba Itoophiyaatti deemuun isaanii quba qabdanii haa ta'uti immoo humnooti Amaaraa daangaa Oromiyaa bifa kanaan cabsanii kutaawwan garaagaraatiin Oromiyaa weeraraa akka jiran dhagayaa jirra jechuudha. Egaa viidiyoon amma duratti deemaa turre sun maal akka hin jenneef egaa odeeffannoodhuma kennuudhaaf lafa qofa osoo hin taane warshaawwan gurguddaallee wiirtuuwwan qorannoo gurguddoolee egaa mootummaan naannoo Amaaraa kun lafa biras darbee wiirtuuwwan qorannollee akka saamaa jirus dhageenye jirra jechuudha. Ani waan kana yeroo baay'ee irra dubbachaa turre itti dhufna. Abrahaam laftan hin beekna fakkaata yeroo baay'ee lamaan hin beeka deemtee hojjechaa waan turteef waraanni amma Oromoo Karrayyuu kan irra godhame duraallee hin ture baay'ee baruma TPLF sun faayyuu daangarra dhufanii laftan barbaadu horsiise bultoota Karrayyuu yeroo isaa waraanan quba qabna irra deddeebiini. Ani wanni gaafii guddoonatti armaan durallee gaafii tayya gaafadhe ammallee rum deebi'ee gaafadha. Oromooni waggoota 27 darban lafni falma ture jira. Lafti falma ture suni lafti turristi abba keennaati rista haaqu keennaati keessa godaanaan jen. Lafti tun teennaa lafteen tun maqaa keennaa recognition kennaniif nu jala akka bultuuti jedhe gaafii feerli kan adoo waraan hin banin adoo lafnama dhaqee namni weerarin gaafate tokkollee hin deebine. Finfinnee tajalqaba feerli adoo gaafachuu jirru duri Finfinneen duri Addis Ababa jedhan. Central Commandii TPLF jalatti maqum tokkoon akka Itoophiyaa godhanii bulchaa jira. Eegi ammoo bara Abiyyi Ahmadan godhuuf barara maqaan jedhan itti mogga'ee jechuudha. Barara. Kanaafuu waraarii warri jedhaniin kunini maali warri weerartooti Amaara tunini immediately kabare Abiyyi fayyadamte bakka karoorri jalmu qabannu Oromoo agamma muddin jirti. Tammoo sareen fula nyaatte dutti hin jirti hin beekna Oromoo keessa hedduu jira. Garuu dhiyootaan eeguma biyyi dhufanne akkana kun kaa'ate. Kaan mooyyaal bordoddee daangaa Oromiyaa gamedduun uummati Oromoo lafti tumteenna nuu deebisaa jedhe malee qawwee qabatee lollee jechuun. Lafti qawwee qabatame itti lolte hedduu jira. Dhiigina hedduu dhangala'ee namooti kumaatamaan itti dhumatan ka deebiin argatee hin jirti. Abiyyi Ahmad gaafintii guddoon sun. Abiyyi Ahmad sa'aatii kanatti attention isa maaliif Tigraay calla taatee waan jedhuuf wanneen mootummaan naannoo Amaaraa at the same time Tigraayin kan loluu jiru maaliif Oromiyaa loluu jira jettoo akka fudhatu taate warri nullee nu falma onana jedhee jedhaaniin nullee laf namaaf miti nullee nu falma reeffa yaa falmuu jalqabee reeffuuf hin dubbatu reeffi ka'ee ani injiraa jedhee waan hin dubbanneefi reeffa Maanuweel Fayyaayyuu falmiti lafa miti warri reeffi nama falmu nullee ganaa keennaa itti nu falmiti garuu wanni cuf caalaa nagaddisiisa. Lafa Oromiyaa kan weeraramuu jirtu Oromiyaan mootummaan qabdanii mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun hin danda'u maal jedhanii warra achi keeyyatanii cundureedha Abba Baqqalee Garbaa maqas meeshaa argate maqaa akkas midhaagaa cundure jechuun isii nama cundure jechuun abbaa ijoollee isaa masaanuurraa yookiin maal jedhan diinarraa oolchuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen jaartii kakee kan kanan ofiin kabachisiisne jechuudha. Kanan ofiitiif hin taane alatti illee maatii isaaniis namni sin kabaju abbama fedheetu dhufee akka fedha godha. Exactly maqaan sun duuba bareedaa miti. Look
Tanga Oromia ka weeraramu jiru ka waggoota hedduun weeraramu dadhabu turi kaname hedduun itti dhumatu war deebitu dadhabetti Abiy Ahmad Rasulin waan Abiyyi dheeffamma Tigraay duulti jechuudha. Kanaafuu cundhuur maqaan abbaqqeen jedhee allee yaa'ii fudhadhayyo. Mee Abrahaam Kaleessallee oduurra hojjettee jirta gara shanuu kanatti magaalaa Tulluufaa jedhamtus moggaasanii egaa naannoo sanis immoo wiirtuu qorannoo qonnaa shanuullee dhuunfatanii akka jiranis dubbatama. Mee maaltu ta'e mee waan jiru mee? Akka suurarra argitanii jirtanitti shanoo jechuun magaalaa guddoo aanaa Qimbibiiti. Shanoon bakka eewaan argaa jirtanii daandiin sun immoo shanoo ka argamtu kaaba Finfinnee irratti karaa Maqalee fi Finfinnee wal qunnamsiisu Dabra fi Finfinnee gidduutti argamti magaalaa yookiin aanaa ollaa naannoo Amaaraatti wal daangessu akka carraa ta'ee magaalli tuni waggootaaf bara coomsaa tikaaseeti ka naannoo Oromiyaa jalatti rikogniishinii argatte akka aanaatti illee jechuudha. Lafti tuni amma lafti naannoon Amaaraa dhuunfatee jiru lafti Tulluufaa jedhamtuni lafa tulluu ofaa lafti jedhamu hin jira achuma. Tulluun ofaa tun tulluuwwan ulfoo 8 tuulama keessaa tulluu tokkodha. Tulluun tun amma jirtu naannoon Amaaraa dhuunfatee laf sana irraa tulluu sana qotuudhaan albuuda baasaa cirracha gurguraa akka jiru dhageenyee jirra. Kan argaa jirtan kun immoo industrii zooniidha yookiin giddugala industiriiti ka isaan hundeessaa jiranii. Yaa magaala Tulluufaa jedhamtu tanarratti industrii hundeessanii jiranii. Pharmaceutical industiriin kun akka naannoo Amaaraattu pharmaceutical industrii ka jalqabaati jedha naannoo Amaaraati warra Chaayinaatu ijaaree investimentiidhaaf kennanii jiranii. Industrii pharmaasii qofa osoo hin taane industrii baay'eetu jira bakka kana keessa. Bakki kun immoo karaa Finfinnee fi gara kaaba Itoophiyaa geessu kana daandiirra jira akka carraa ta'ee armaan dura lafti sun lafuma Oromiyaa keessa turtedha jechuun kaartaadhaan jechuudha. Still kaartaadhaan ammas lafuma Oromiyaa keessa jirti. Bakkuma bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jirutti lafti tuni bulchiinsi naannoo Amaaraa jidduu seenee lafti tana dhuunfatee bulchaa jira jechuudha. Weerarri daangaa Oromiyaadhaa yoo ilaaltu asiin gara kaabaatiin naannoo aanaa Qimbibiitti fudhatee jira. Aanaa Qimbibiitti kasiin jedhu lafa tana fudhatee jira. Lafa tana bira dabartee immoo magaalaan Hamuus Gabayaa hin jirti. Ittaansee immoo magaalaan Fiichee Galiilaa hin jirti. Magaalota sanneen dhuunfachuu barbaadu. Fuulduraaf illee jechuudha. Achiin gara Shawaa Bahaatiin yaadattoo ta'e haga Booseet Karrayyuu aanaa Fantaallee jechuudha. Naannoo san fudhachuu barbaadu. Walitti naannoon isaa wal fakkaata wal faana deema jechuun geographically walitti jiguu danda'a jechuudha. Naannoo kan dhuunfataa gaafa deemanii akeeki isaanii tokkoffaa nura tuulamaa kan taate nura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee taana barbaadu. Oromummaa tuulamaa kanas immoo mulquu barbaadu. Haala isaaniin Oromoo cabsuu barbaadu kuni by the way gaafa wayyaane hamma kana onneen qabu warri kun by the way. Anna dhiba beektaa gaafa durii amma gandooti baay'een itti dhufna gandoonni erga baruma wayyaanee keessa naannoo Amaaraatti Oromoon odoo keessa jiraatu naannoo Amaaraa jalatti annexed ta'an kaachi makaman referendamii sobaatiin kaachi makaman ni jiran gandooti baay'een. Gandooti suniyyuu gaafa mootummaan Abiy Ahmad dhufu Oromiyaatti deebineedhanii gaafataa turan. Waan si dhibu jechuudha. Faallaa isaa immoo bulchiinsa Abiy Ahmad Amaaraarra goree lafuma Oromiyaadhaa kan Oromiyaa keessatti bulaa jirtu naannoon Amaaraa deebisee dhuunfataa jira jechuudha. Kuni namoota tokko tokko amma gowwaan tokko tokko waajjira mootummaa keessarree jiraachuu dandeessi bakkee garaagaraa. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jettee warri yaaddu ammallee beektaa si qaanessiti beektaa. Jari akkam jedha Abrahaam jari mootummaa Oromoo kaachuu jiru. Akka mootummaan bilxiginnaan mootummaa Oromoo hin ta'in isaan sammuu suutuun hin beekan. Garuu maal seeta nama of gowwoomsuun beektaa miti self deception. Kitaaba prosperity gospel jedhan dhiyootan argadhe dubbisuu jira waa'ee prosperity kan kaasa'u. Ufamansiifti bakka rabbiin na shoomee ufamansiisii bakka hin shoomamta filosoofii akkasii fakkaata bakka aangoo
قادر أوبيديو تقبلان نجيف تديوتان سلطان كإجزابر نتبع تبوستاتو يلقب في فيسبوك را سلطان كإجزابر إجزابرين إنه لكن عيلة سلاسة وان جرا أني سامتين جيخس عيلة سلاسة نتفيدا رب صدار دي وان جرا أني سديت فخير من اللي اتونيت من اللي نمشي فلفل دوبيتا فلفلا عن التيماني سوى نرى فاخران دفتة التيم تدا وان خيران التيم تزوني ساعتي أما أوبيديو نابلاي غوتي يشوف لا ور متى جمعة يشوف بتخسمو ورا مرجباتو خنافو كروري ور خنا مال سيتا سامي دانغا خنيني من اللي كجاف جل كبر دفتة أوروما ويرار خيسوماتي أرسي فداكة ولايتا فداكة حررجة فداكة بكدوت علم قفا بكدوت جزء أركنا مرة مچنام چرسوني كروري سلام توري peaceful submission and forceful subjugation سابقي سبجدا فلسفين تون جرماني اللي خيسين جرس دبرت دول فيتلر ربيني أركديكاته نومي جدا بيتا أركديكاته نو نفا أم نو أمو أركتوريتي نو مكور جلوتي خناف قراتكم تودن ديتي so وريكم مينتالي تكاسي كاب uftulto tabeta wayani maka warri nefsuni oromo tabbabe to ran uftulto tibeta oromo gaafas woni tabbabe dani fi warri oromo bakbu abbabu midan nyaate nan rafa opinion akasuma duri lebar wayani baka opinion man no khilte chu wayani opinion man calculate ngote oromo tabbabe ten warri gaafas le uftulto man isa gijur khanafu qarori warra warri tolchu barbadu wani guddon exactly lanjal sarare sittemu warri qaabanamefi mootummaan Abiy Ahmed arka warra kennate jira Oromoo bira jibbam sabaaf sablammoota bira jibbam khaadir inni midhaaniin sossobu tafula nyaate duutu waan dabart nama biyyi waliin dhaabatee interest isa defend godhu waan hin jirreefi akka sabaatti waa dagaleef jira war kanaaf anin yenugus zarnein anin sanyi nugusootaati interest keessaniin tissaa jedheen kanaaf gaafi waggaa 200 durfa jala khasaarte gaafi bar minilik irra jalqabdam gaafachuu jirte Itoophiyaa keessa nugusolaantu lafti tun cufti maqaa keen jala bultaa akka durii gartee baalee farsitan dhaqanii qamadii faa warri oomish kanaa miti sirna abbootii lafa ciisanya staayilii sun faccifaa bitaamin qajeelte yoo naannoo fantaalee torsiisee bultoota fantaalee sun lamma yoo karoora argatte lafirra fudhatte horii gabbarsiisuuf karoori warra kun meentaalitiin akkasii iyyaatu warri beekii yaada warri jechuun warra egzaabeer tangoo nuu kenni jedhee yaatu namni waan falfaltuu waggaa 200 duriitti hojjatu wanni jedhu sammuu agas caalin qabu cuuf caala waan sajaa'iba mee waan lafa kana zaraf namaan akkana goona bira deemi akka sabaattuu biyyitti suniyyuu ammach biyyitaati waan jedhan yaaduu hin danda'an isaan bakka foontu dur jira foon sun laf nama saamu horii nama saamu ekeraalle reef namaallee saamu waan taateef ak jiran achumatti ilbaasanii goggoganii boollammoo jidduu jirtu waan hin argineef I'm think they are going to lose there. Gaawera lafa kana wal qabatee Dr. Milkeessan illee asin dura afkaafi BBC wajjin taasisee turan illee namoonni garaagaraa illee piroojeektiin guddaan isaa akka mootummaatti weerara lafaa kana wajjin wal qabatee maqaa Finfinnee babal'isuu jedhuuni maqaa maaster pilaanii jedhuun egaa piroojeektiin guddaan isaa kaa'amee hojiitti deemamuuf akka ta'es illee namoonni garaagaraa irraa odeessaatti jira irra caalaa immoo yeroo ammaa kana daangaan Oromoo sa'aatiitti saamamaa jiru kanatti namoonni milishaa liyu hailiin naannoo Oromiyaa ta'ee naannoo biraallee gara naannoo ristii Amaaraa deebisuudhaaf waraana naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay jidduutti banamee jirutti namoonni kuma kudhan natti fakkaate kuma kudhan ta'an gara naannoo saniitti bobbaafamanii jiranii egaa cunnurree amma duratti jennee kana as biratti ilaaluu dandeenya daangaa ofii hin eegsisne daangaa biraatiif eegsisuudhaaf lubbuu isaa dabarsuudhaaf waan achi ta'uu hin beektu kana hunda wareegama kana hunda kafaluudhaaf garasitti deemuun isaanii hawaasas akka aarsee jiru hawaasnis yaada kana kaasaa jira jechuudha. Gurmuu Amaaraa keessa kan warri ristii gaafataa turan yaadattu akka jijjiiramni dhufeen paartiin finxaalessaa naannoo Amaaraa Abiin jedhamu Amaaraa ristii ka jedhu fakkeenyaaf amma lafa Walqaayit heera Itoophiyaa amma jiru Walqaayit lafa Tigraay raayyaa Amaaraa ristii no basically raayyaan uummata Oromoo keessa baadiyyaa fi garcaala magaalaa keessa uummata Tigraay fi amma ta'e uummati afaan Amaariffaa dubbatu ka jiru raayyaan ristii Amaaraa ta'edhani shawaan ristii Amaaraa ta'edhani takka immoo Tuulamaa Amaaraa fa'edhana uummatuma Oromoo Tuulamaa kana Tuulamaa Amaaraa jedhan Naazreetiin Harar sirbiteertiin namni wayii sirbee jira Harar Amaaraa ristii moo ka jedhu wayii sirba baasaa jira Finfinneedhaan bararaa jedhanii jiranii
ilaan malu nukke walif fiduu dandeessa bar paartii finxaalessaa amaaraa keessaa amma ristii lafa gaafataa jiru kanaafi lola biyya Ameerikaa batti duulee lafa heera mootummaa Itoophiyaa amma jiruuti lafa Tigraay taate gaafataa jiru ishi abinii fi amma warra waraana biyyattii guutumatti unilaterally federation Itoophiyaa diigde jechuu bar amma carraan yookiin immoo karoorri ittiin poolisiin naannoo humni addaa naannoo milishaan naannoo biraa deemee naannoo Amaaraatiif lolee lafa Amaaraati jedhamee ristiidhaaf lolu akkamitti yaadama hin yaadamu bara federeeshinichi jigeera jechuudha. Kanaaf mootummaan kuni wanni amma deema jiru waan sirnicha fakkaataati waan sirni Abiy Ahmad sirna ristii Amaaraatiif lolu lafa Amaaraa ka jedhamu hunduma Amaara basically bakka lama bulanillee bakka dheengadda cidha wayii ergoyii oo deemanillee lafti sun keenya ani warra gaafatan baay'ee ummata akkasiiti baay'ee amma yaa average fitte yoo hafittaate gara saatiin deemu waan jirtu garwanni seenaa fedhe waraani Tigraay maan gubba jira diqqoo har'a dubbannu yaa walti finne dubbanna waan akkatti asirra dabalu barbaadete egaa adda bilisa baasaa Sidaamallee saba Sidaamallee egaa waraana naannoo Tigraayitti deemaa jiru kanaafi milishaawwan hedduu isaanii erganitti turanii guyyaa kaleessaa ibsa baasanii turanii egaa yaadattan taanaan naannoon Sidaamaa gaafa naannoo tajaajila gaafii gaafate warri fuulduratti bahee lolaa ture hin ta'u jedhaa ture Itoophiyaatti farsaallichi Sidaamaa kilil koone jedhaa dubbataa ture warri Amaaraa kana hardhammoo nu birmadha daangaan keenya tuqamee nu ragaa jedheeti immoo warri gaafataa jiru warra akkanaati kun sirri miti dargaggoonni kunninis uummata Sidaamaa bakka bu'an jechuudhaan egaa ibsallee baasanii jiran yaa waan dansana haftetti nutti dhumna jumla maandur warri Amaara kun gaafa hiriir ba'e finxaalayyoota Amaara abeemfaan adeeppa jedhanii obboleessa Oppidiyoo kan maqaan adeeppaayyuu warri kun walumaan maal jedhetti ni dhaadachaa ture Oromummaa Yuudam ag Oromummaan hin caphin garte Biraanu Naggaa ideoloojii akkana kana mizee maqaa dhibbiin bilchaginna gosa dhibbii bilchaginna magaala Biraanu Naggaa innaa cabcaabii magaala keessaa biyyi waliin qumaari hojjetu waan ta'eef karoora inni itti politika seeneen keessa tokko kitaaba isa gubbaa waan kayyaa'ee dubbate. Oromummaan sabboonummaan Oromoo ol guddachaa dhufuun Itoophiyaa waan miituu fi sabboonummaa sun cabsuuf qabsoo seenee jedha kitaaba isaarra kileerii barreessa. Har'a immoo ilmaan hiyyeessa kumaatamaan gita isaa waraana guuran Itoophiyaa itti qaxxilaala jechi sirraan bareen tokko jira beektaa dhuga dubbachuuf caaltu jechi namni irraan bareen tokko anguyyoo waaree warra arongaadee bicaa qayyii warri naqasu nakkeettee footoo hayinaan jette rabbi beekanarra yoo midhaaguu hin danda'u because that is not my identity. Opdiyooni Itoophiyaa jecha barreessuun bee namaan naa barreessette Itoophiyaa itti qaxxilaala jettu jechuun opdiyoon Oromoo representative hin jedhee illee hin beeku. Opdiyoon maatuuf representative godhuu hin dandeettu. It's group of garee beektaa daara keessa gangalattee wayyaaneen kotoota wayyaaneen balfa wayyaanee dhiqanii nam tolchanii gara silxaana fidan. Kanaafuu warri keessa hin jiru. Birda warraarri ishee kada barruuti. Cufaafuu duub waraanam deemuu jiru kun akka gatii hin qabne proof ta'uu jira. Oromoo maal jecha turte waraanni kun waraan koozii hin qabne. Warri siyaasaa ufi uskuun achi almaan hiyyeessa kumaatamaan guure waraana naqe fixuu jira. Ittiin galinaa jennaani baanda jedhanii girreessi jabaati yaati. Gaafumisi yaa torbaan tokkoon duru yaatee miti. Raayyaan ittis biyyaa waan cuuf caalatti gaddisa raayyaan ittis biyyaa kumaatamaan dhaqee labsuun Tigree lolee nam fixee dhumirratti kumijja qabame. Kun riippoortii miidiyaaleen addunyaa Reuters, New York Times, BBC Al Jazeera fa dabalatee miidiyaaleen hedduun gabaasan jechuudha. Loltoota gas geetta qabanii katama keessa oofanii taphatan mootummaan Itoophiyaa agarra hin aman. Waldaan fannoo diimaa kaleessa dhaqee ilaalee loltooti harka wayyaanee jiran dhan ilaalee jirraa jedhan Photoshop jedhanitti qoosan. Kumaatamaan ammoo achi bobbaasan ilmaan nama nyaachisan. Angaafuun warra kan guuran maal jedhu koometti ittiin kennine kayaaniiti. Waraani kun the battle of the rat jedhanii waraan Vietnaamitii wal fakkaata. Oromoo in deemaa itti bakka Itoophiyaa duulaa itti murteeffata. Kadeemtuuti inni beektaa odeessaalee jalqabuudhaan irratti haasofne naaf Abiraamillee natillee yoo qabataan. Har'a ammoo akka raayyaattis biyya booji'amtoota poolisii Oromiyaa daawwachuu jira. Fuul Facebook dhuunfachuu jirti. Agarta koozii loltuu foon qabaan namni koozii malee dumaan hambitta tanumatti ajaa'ibna ta'a. Beeki torban darbe waltajjii gaggeessanii turanii warri qondaaltota waraanaa fi hoogganoota naannolee
ajajoota akkasumas qondaaltu waraanoo kan giddu galeessaa ka sadarkaa olaanaa pireezidantota naannolee dabalatee jechuudha humnoota naannolee kanneen gumaachuudhaaf baay'ee humni kun olaaltu amma humna walitti dhufee amma olaaltu poolisii humna addaa kana 200 300 400 walitti gumaachaa jiran. By the way amma fakkeenyaaf amma gareen naashinaal tiimii tokko waancaa addunyaa ga'u kilaboota kutaa garaagaraa irraa walitti fidatame miseensota kilabii fakkeenyaaf Cote d'Ivoire waancaa Afrikaa yoo taphattu Drogba faan Premier League Europa keessaa faan dhufu gadiillee keessan dhufa yaa kanaaf leenjii wayii waliin fudhachuu qabu mire tapha waancaa Afrikaatti amma naannolee irraa waraana walitti gumaachaa jiran kana waliin wal unachiisanii jiranii akkamii waliin lola warri kun sigale lakkoofsaan immoo olaaltu birgeedii tokkollee guutu akka yaaddu miti baay'ee goes poolisii amma kuma lama kan kuma birgeedii tokko birgeedii lama waraana kaabaa tokko waraana milee qab waraana kaayyoon qab waraana tasmaa waliin beek iskiilidhaan immoo warra waraana keessa ture lolaa jire deemtee lolta poolisiin magaala keessa turte jechuudha. Suni rakkoo mataa isaa qaba. Akka yaaddoo guddaatti amma I think waan dhimma kanatti illee qondaalonni waraanaatii fi hoogganooti biyyaa waan waliigalaa jiran natti fakkaatanii armaan dura sangoota gumaachaa turanii amma nama gumaachaa jiran. Kalee sangoota oofaa turanii amma nama oofu jechuudha. Ittaanee immoo baay'ee amma naannoleen yeroo tokko karaa miidiyaa hawaasaa ilaalaa turtan yoo ta'e orienteeshinii kennameeti warri kun deemaa jiran garas gaafa waraana gumaachitan waltajjii gaggeessanii waraana gaggeessitan suura wajjin kaa'a. Waraana gaaf simattan immoo warri kutaa ta'an warra waraana simatus suura wajjin ka'ee haasaa godhee intarviyuu kennee akka gaggeessan jedhan. Ittaanee immoo amma maal gochuuf jiranii waraana gumaachanii jiranii sangaarra gara waraanatti waraanarraa immoo amma gara maallaqa gumaachuutti deemu baay'ee waajjiraaleen mootummaa mindaa isaanii gumaachuuf jiru. Abbootiin qabeenyaa maallaqa qaban gumaachuuf jiru. Iddiriin afoosh institushiniin hawaasaa jiru hundi akka waan qabu waraana kana gumaachuu gochuutti deemamaa jira baay'ee kun orienteeshinii kennamee jira gara fuulduraatti arguuf jira. Egaa daqiiqaan kennas ni qaba. Daqiiqaa yaa'u tokko jaallatee dhayoon akhinata yaaltu maaliif gumaachan nam gaafii kanatti ta'e waraanii kunini waraanii Itoophiyaa ka beekam khalafoon beekam maaniin beekam Afrikaa keessaa tokkoffa ture. Gibsi callaa caalaadhaan lammaffaa farratti haasaa turan koozii waan hin qabneef istirateejii jajjabaa waan hin deemneef Tigraay keessa nyaatame dadhabee baqatee ba'ee jira akkanaa miti. Waraan Tigraay ka loltootii raayyaattis biyyi Itoophiyaa loltootii tireeningii fudhate hagannaa 20 Eertiraa wal lola turte baqatte poolisii yookaan milishaa guurtee achi geessu jechuuni lubbuun amma akka qoraanii bobeessu is confused wasitti madaga amma Abiy Ahmed akka qoraanii ofirra dhowwuuf akka Tigreeni oriitime wanni buun dharta akkamma 6 kiiloo qabannee fi probably achitti erguu jira jechuudha. 6 kiiloo tanaa 4 kiiloo afur akka hin seenne probably akkas tolchuu jira. Hacuuf caala naa jaa'ibu walluma dhaatuma. Hacuuf caala naa jaa'ibu. Hacuuf caala naa jaa'ibu gaafii nattaa yeroo baay'ee loltootii Suumaleetiif taaffaaree ji tokkoon dur wal waraana turte. Ta Suumaleetiif ta Oromiyaa waggaa baay'eef walti diina waladhaa turte. Gartee loltootii kibbirra dhuftu sulleeni ufiiyyuu waliin beektu. Ijoollee tan maaliif qalma dhiyeessan akka warri baanu qalma amma suura gubbaa yoo ilaalti haala gootota harka dhaananiif yoo siin madoofta ammoo footoshoopii namaa miti. Akka biimammaa kee sitinoor Itoophiyaawi sitimoota Itoophiyaa toonaalee dhankaanii sinooru Itoophiyaawii simootuun Itoophiyaa laminaa yoonu maaliif hin ta'a makkas hin goon yoo lola deeman gootota yoo ammoo qabaman footoshoopii mataati ijoolleen kun hangaafu egaa ajandaan kennitaan loluma fakkaatu waan ta'eef guyyoo gara kaaba Itoophiyaa kanaanuu maaltu jira meetti kaayyadhu waraanni kaaba Itoophiyaa. Waraanni kaaba Itoophiyaa bitarruma fagaanne dhawwan jirra. Waraanni kaaba Itoophiyaa akkuma nu jennu kan jechuu jira. Gabaas miidiyaaleen baasuu jiraniin TPLF akka durii Maqalee irra dhufte istiraak gootee Affaar irra loluu jirta jechuudha boordaree Affaar ofitti dabruu dhoorte gara Amaara gurraanii lagta gasee warri resti mallaasheenii lagta gasee cabsite baqatti nutti taakku dhoortette. Kanaafuu daangarra loluu jirte jechuudha TPLF maal gooti tapha kubbaa miila gubbaatti gizee kilabii tokko dhooftetti wanni jettu
18 jedhanii bakka boksii sun keessa achum kuwaasiin achum fagaatu. TPLF kuwaasii mandara Itoophiyaa keessa loluu jirti jechuudha. Itoophiyaan humna akkasii hin qabdu. Ijoollee nama gabaasatu babba'uu jiran warri waan gaafa Afrikaa kun baay'ee nama barreessu tokko akka koot godhee TPLF waliin walitti dhufeen qabu maxxansuu jira harginutti warri credible ta'e inni fudhan keessa loltooti Oromiyaa hedduun isaanii lol hawaan hin barbaanneef harka kennachaa jiraachuu loltooti naannoo dhibiileen akkasuma godha jiraachuu agarte TPLF ammoo ijoolleen tun abiyyumatti erguu jira malee ijoolleen tun koozii viitiin hin dhumnette harki hin kennatin ijjeessa jiraachuu kanaafuu waraani kaaba ees jira yoo naan jette waraani kaaba wanni jira hin jirtu waraani kaaba TPLF taknuqalee arma baanee haanee maqaleetti dhakaan deebin taankiin dadhabdee dhufuu jirti jechuudha. Practically waliin ilaalla. By the way, gadda dhiyoo kana Abiy Ahmed anytime gaafa maqalee keessaa ba'an anytime maqalee deebinee qabachuu hin dandeenya jedhanii turanii. Kiyyi bisaa soofadhe. Basically jechuun yoo humna maqalee deebinee qabachuu qabaatanii milishaa fi poolisii biyya illee waan jedhan kana walitti qabu hin barbaachisu ture humna akkasii yoo qabaatan amma gaddalee barreeffama ibsa karaa waajjira ministeera muummee ba'een ganaa tarkaanfii afaan isin qabachiisu qaba fudhatuu dandeenya kan jedhu wayii dhaadannoon qondaalota waraanaa Itoophiyaa kun irra deddeebi'u waan beekamaati waan akkasii haasa'ee ture amma namni kan jechaa jiru beezikalii mootummaan amanamummaan isaa baay'ee kufee jira waraanni Itoophiyaadha sadarkaa deebiin dandamachuu hin dandeenye irratti cabee jira kan jedhamu irraa dubbatamaa jira namni xiinxaltooti siyaasaa naannoo baha Afrikaa kana keessa beekan irraa haasaa jiranii haa ta'uuti amma immoo gandoota baadiyyaa Oromiyaa fi kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti milishootaa fi dargaggoota akka haaraatti leenjiidhaaf galmeessanii walitti qabaa akka jiran ganda keessatti nama meeqadhanii nama 30 hanga 40 dargaggoota walitti qabaa jiranii warra kana leenjisuudhaaf haga warri kun leenjitee baatutti warri amma deemaa jiran kun immoo rasaasa qorisiisuudhaaf warra deemaa jiranii jedhamaa jira baay'ee. So karaa amma guyyoon kaasen immoo by the way ila propagandaadhaan caalte jirti Tigreen. Propagandaadhaan miidiyaa dhuunfattee jirti. Huwaayii ka jedhu caasan mootummaa kana hin beeku beektaa oduu sobaa raabsuu caalaa koozii ittiin lolaa jiran establish godhanii hawaasa addunyaa sunillee amansiisuu hin dandeenye. Kabiraa immoo karaa baha Itoophiyaatiin daandii Itiyoo Jibuutii kooriidar kan jedhamu kana qabachuudhaaf lolaa jirti kan jedhamu jira Tigreen. Sanaaf humnooti Oromiyaa irraa garas bobba'an poolisii naannoo Affaar illee naannoo sanatti akka booji'amaa jiran akka rukutamaa jiran right now lolli guddaan gaggeeffamaa akka jiru dhagaati jirra.